Hayyeen kabajamoo daawwattoota YouTube chaanaalii fi kontortaamentii har'ammoo qophii keenya teekinooloojii qabannee dhiyaannerra. Qophii keenya teekinooloojii har'aatiin immoo akkamittiin appilikeeshinii piisaartii fayyadamnee loogoo boca geengoo qabu akkamittiin hojjechuu dandeenya waan jedhan isinii qabadhee dhiyaadhe. Isa dura garuu warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii sabiskiraayib nu godhan isiniin jedha. Sabiskiraayib nu godhan isiniin jedha. Amma gara barnoota keenyaatti yeroo dabarru appilikeeshiniin piisaartii jedhamu isa kanadha. Appilikeeshinii kana bannaa jechuudha jalqaba irratti. Appilikeeshinii kana nu malee mallattoo ida'uu kana jechuudha. Mallattoo ida'uu kana cuqaafna. Loogoon hojjechuu fechaaru loogoo garee ta'e wayiidha. Feesbuuk irratti qabachuudha. Loogoon hojjechuu fechaaru jechuudha. Isinitti agarsiisa sana keeyyachuudha. Loogoon hojjechuu fechaaru loogoo kana jechuudha. Loogoo waamaamiinsa jedhama. Loogoo kana hojjedhee isin agarsiisa jechuudha. Akkamittiin akka hojjetamu. Gara ammaatti deebi'amna jechuudha. Erga akkattiin nu banee booda mallattoo ida'uu kana xumuree erga akkattiin nu banee booda halluu filanna jechuudha. Iskiyaa mana halluu diimaan filadhaa jechuudha. Halluu diimaa kana erga filadhee booda tuulsi kan jettu kana ishee cuqaafna jechuudha. Erga ishee cuqaafnee sheep crop waan jettu kana filanna jechuudha. Sheep crop kana filanna. Sheep crop kana keessa boca geengoo kan qabu kana ishee kana jechuudha. Ishee filanna. Ishee filanne akkasatti ni fuudha. Mallattoo kanaan dalga dabarraa jechuudha. Mallattoo xiyyaa ishee kana tuqnaa jechuudha. Erga akkattiin jennee booda saayizii isaa jechuudha xiqqoo addeessuu dandeenya dudduuba isaa akkasii addeessa jechuudha. Xiqqoo ishee goonii dhiibna jechuudha. Ergasii booda seef kan jettu kana tuqnaa jechuudha. Erga akkattiin nuu fide booda aadi footoo kan jedhu kana jechuudha. Kan ammatti maramee jiru kana aadi footoo kana keessa gallaa. Aadi footoodha. Amma footoo adii ta'e barbaada jechuudha. Footoo adii ta'e jechuudha gidduu sana agarsiisuuf jechuudha. Footoo adii ta'e argadheera kunooti. Erga adii argadde booda itti godha. Ergasii booda dalga kana jechuudha. Akkas adeemni. Sheeppi crop kan jedhu kan arganne kun jechuudha. Sheeppii kana sheeppii xumna. Sheeppii keessaa boca geengoo kana filanna. Raayit goona, seef goona jechuudha akkasidha. Erga akkattiin filannee booda mallattoo kana mallattoo irra muramte jirtu kana ishee qabnee harkifna jechuudha. Amma barbaadan guddifachuu dandeessu. Amma kun nagaa. Erga akkattiin guddifnee booda teekistii kan jedhu kana keessa galla jechuudha. Teekistii kan jedhu kana keessa gallee maqaa garee silaa barreessaa jechuudha. Garee waamaamiinsi waan jedhu sana jechuudha. Garee sana waamaamiinsi walirraa buttanii barreessitu jechuudha. Akkasiin hin jeenyetti. Dasii booda raayit goona jechuudha. Erga raayit goonee booda ol butannaa jechuudha. Erga ol butannee booda mallattoo ishee kana jechuudha. Mallattittii sana qabnee harkifnaa jechuudha. Erga akkattiin harkifnee booda qabnee guddifnaa jechuudha. Ergasii booda beendi kan jedhu kana. Beendi kan jettu kana zirtii ishee cuqaafna. Erga ishee cuqaafne booda gara xiyyaa kanaatti jechuudha. Achi harkifnaa jechuudha gara kanaan. Erga akkas goonee booda gara boca geengoatti nu deema jechuudha. Ergasii booda foontii isaa jijjiirranna jechuudha. Foontii barreeffamaa. Foontiin as jira jechuudha. Foontii kana xumnee foontii as keessaa barbaanne jechuudha. Achi dhidhiibne jechuudha.
Amma foontii kanan barbaadaa jechuudha. Foontiin kun loogoodhaa fi baay'ee bareedaadha. Foontichaan qabee harkisaa jechuudha. Guddisaa ergasii booda beendii iddoo dheetu nutti deebi'a. Ammas walitti geengessaa jechuudha. Naannessa jechuudha. Ishee kana qabdanii naannessitu. Naannesseetani guddate waan ta'eef xiqqoon irraa ammas waliin bitaa jechuudha. Naannesseen jechuudha. Xiqqoo walitti bitaa. Ergan akkas godhee booda immoo ammas iddoo teekstii kana galeetanii WM'n barreessaa jechuudha. Waamamiinsa jechuudha. Ergan barreessee booda kalarii gurraacha filachuu danda'a. Akkas godhee booda wal jala xaxuun barbaada waan ta'eef beendii kan jedhu kana filadhaa. Beendii kana filadhee bifa kanaatiin jechuudha. Akkattiin hanqaa jechuudha. Garichaa hojii wal fakkeessuudhaaf jechuudha. Yoo barbaade immoo wantichuma cuqaasee jechuudha. Kalar iddoo itti kana seeneen teekischaara kan jettu kana isheen tuqaasa. Erga sana tuqaasee booda immoo mallattoo ida'uu kanaan tuqaa. Erga mallattoo ida'uu tuqee riisentii keessaa inni gaafa adda asirraan fagoo jira waan ta'eef suuraan barbaade gaalaarii jalan galaa. Isti waan jira albeemii keessaan suuraan barbaade sana inni baasa jechuudha. Suuraan barbaade suuraa isa kanadha. Suuraan isarra maramee jiru kana jechuudha. Isan cuqaasa. Yeroon sirricha cuqaasu kunoo akkuma isin agartanii garee gosa silaa hojii wal fakkaata jechuudha. Akkattiin inni isaa jechuudha. Amma kan nuufee jiru mallattoo urjii keessa gashuudha. Mallattoo urjii bakka kana jechuudha. Bakka itti sararamee jiru kana akkamittiin gashinaa waan jedhu jira. Yoo barbaadan urjii mataa keessanii qabaachuu dandeessu jechuudha. Amma urjii qaba waan ta'eef footoo keessa galeetanii urjii sana naqee baafadhaa jechuudha. Seef godhadheen qaba waan ta'eef. Amma kunoo urjicha argadheera. Urjiin inni barbaade isa kanadha. Urjii isa kanaa jechuudha. Urjicha tuqaa aadaan itti godhaa jechuudha. Akkasii tokko urjiin kun akkatti na dhufa. Naannesseen akkas kaa'aa jechuudha. Ergan akkas godhee booda garichaa hojii wal fakkeessudha waan ta'eef takka urjichi irra tuqaaseetanii tuusii kana jalaan achi deemee jechuudha. Mallattoo effect isheettu kana xumurna jechuudha. Erga ishee xumuree booda colors kan jedhu kana jala kanan filadhaa jechuudha. Ishee kana jechuudha. Ishee akka cuquliisaa kana filadhaa. Raayitan godhaa. Kana fakkaataa jechuudha. Bifa salphaatiin loogoo appilikeeshinii piisaartii fayyadamnee loogoo bareedaa bifa kanaan qulqullina qabu hojjechuu dandeenyaan isiniin jedha. Appilikeeshinii bareedaadha. Buufadhaatti fayyadaman jedha. Gasii booda seef goonaa jechuudha. Seefii raayitii ishee kana xinnaa. Ergasii booda mallattoo xiyyaa kana xinnaa jechuudha. Erga xinnaa booda dan kan jedhu kana xinnaa. Seef kan jedhu kana xinnaa. Amma seef nu ta'eera jechuudha. Dhaqeen isinitti agarsiisuu nan danda'a. Gaalaarii jalan seenaa jechuudha. Amma inni duraa isaa kanadha. Inni duraa kanadha. Inni nama hojjedhee kee immoo kunuuti. Wal fakkaataa jechuudha. Garaagarummaa hin qabu. Fakkeenyaan fudhadhe malee isin immoo akka mataa keessanitti hojjechuu dandeessu jechuudha. Qophina irraa qabannee dhiyaanne kanumadha.
waan nu daawwattaniif galatooma jechaa. Share, like, comment nu gochuun dagatina. Adaraa keessan immoo wanti guddaan nuti isinirraa barbaannu subscribe kan akka nu gootanidha. Subscribe nu godhaa chaanalii keenya. Torbee qophii biraa qabannee dhiyaanna. Amma torbeetti nagaatti.